awwaala hoggaanii fi gara mana Oromoo. Yeroo hedduu namni ajaa'ibsifamus inni garuu maqaan seenaadha jedha. Kadhimama Dooktaraa Leeniin Quuxoo nama tamaareen banne keessummaa kiyyaa har'aati. Itti dhiyaadha. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo ammas irra deebi'uudhaan nageenya kiyyaa kan jaalalaa bakka jirtan maratti isinaa ga'uun isiniin ja'a. Kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo muraasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu an qopheessuun sagantaa kana Harshee Tarrafaa Fajjiiti. Keessummaa kiyyaarraa immoo nama jabaa. Umrii dargaggummaa almost gana geessummaa tattaaffachaa jiru tokko hojiin isaa garuu nama umrii waggaa 60 ganna 60 ol jiraate rabbiin ammallee umrii dheeraa haa kennuufi seensa sagantaa kiyyaarratti gaa akkuma daawwattanitti waa'ee isaa daqiiqaa muraasa keessatti isin biraa ga'uun kiyya ni yaadatama. As istiidiyoo Maayaa keessatti waliin argamna karaa dheeraa. Yuunivarsiitii Osoo yookaan immoo Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa irraa as istiidiyoo kiyyaa Maayaa magaalaa Adaamaa argamutti keessummaa kiyya ta'uudhaaf hoggaan affeeru mamii takka malee guyyoota muraasa keessatti tole jechuudhaan argameeti jira. Maqaa daawwattoota Maayaatiin hedduu takka galatoomiin siin ja'a. Ulfaadhaa isinillee. Leeniin Quuxooti haa. Kadhimamaa Dooktaraadha. Waa hedduu irraa eegna. Umrii isaa dheeressu ammallee hedduun siqudha. Ani maqaa hankee kanarraa eegaluu fedha. Tole. Maaf Leeniin siin jaa? Tole ulfaadhaa maqaan Oromoo biratti waa malee hin bahu. Kaleessa aadaa keessattis erga Oromoon kun aadaan harkaa guggufattees waa malee hin bahu sababa qaba. Leeniin kanaan jedhanii fi gabaabsee yoo kaase barri an keessa dhaladhe gara xumura bara mootummaa darbuu kana falaasamni yookiin filoosofiin mootummichi hordofaa ture sooshaalizimiidha. Akka dhaadannootu maarkizizim leeninizim falaasama jedhutu ture. Maarkizizim leeninizim mammariyachinnoo jedhani yoo san ani dhaqqabne homaa irraa. Kanaaf wayita sanitti hedduu falaasama jaalatamaa falaasama immoo mootummaan ummata obaasee jiru waan ta'eefi maatiin kiyya sanatti hin baafne haadhaaf abbaan kiyya maqaa biraatiin na waamu. Leeniin kana pronounce godhaniitu hin dandahani waamaniitu hin dandahani. Obboleessa kiyya tokkotu barataadha wayita sana wal dhaladhu kutaa 8 barata. Gaafa inni barumsaa galu waan dhaladhee jira ilaalu malee nama 4-5 nu gidduu jira. Gaafa na argu Leeniin fakkaata. Wayita sanitti mana barnootaatti baratu. Akka dhaadannootti suuraan isaanii bakka adda addaa jira. Magaalaa keessa dhaabamee siidaan isaanii dhaabamee jirri sadan kun Leeniin Maarkisiif Ingilisi. Maarkis nama sooshaalizimii barreesse waa'ee sooshaalizimii. Leeniin ammoo nama piraaktikaalii lafarra buusuuf yaalee dargiin illee achumaa fudhate. Leeniin nama Raashiyaati baay'ee lammii Raashiyaa. Ka falaasama sooshaalizimii kana lafa qabsiisuudhaaf yaalee Ingilisi akkasuma nama Jarmanii Maarkis nama Jarmanii jira sadaan kana dargiin akka falaasama ijootti qabatee deema waan ta'eefi Leeniin jedhee obboleessi kiyyaa nama barate nama tamaare waa malee hin jenne. Maqaa immoo waatu afaan nama kaahaa jedhu. Wayifuu jedhanii Leeninuma itti fufame. Maatiin maqaa birootiin na waamu gaafan barumsa galus
Leeninuma galii kanaan jedhee akkaan leeninuma galuu na taasiseesisaa jechuudha. Sanboota gaafa guddachaa dhufuun jaaladhe waa'ee Leenin dubbisutti kahee beekutti kahee waa baay'ee dubbisee gaafa jedhu falaasamni sooshaalizimii kun natti tola anayyuu falaasama Oromootiin wal fakkaata. Wanni hundi kan walooti jedha, kan waliiniiti jedha. Faallaa kaapitaalizimiiti jechuudha. Kan Oromoos akkasa waan fakkaatuufi natti tole. Kanaaf seenaa godaanissi dargii narra kaahee darbee jechuudha magichi walumaa gala. Ajaa'iba yeroo jalqabaatiif hoggaansi harku maqaan keetu na ajaa'ibsiise. Leenin hoggaa jiru maarkisiis leeninizim kan jiru yaaxina san falaasama sadii yaadadhee waanumaan dubbiseerraayi jechuudha. Hedduu ajaa'iba namoonni hedduun maqaa isaanii yookaan warri baaseef yookaan mudannuma wayiitiin yoo bahe guyyaa keessaa maqaa fi kana jijjiirrachuutu jira. Gama isaanii akkanatti yaadne ati jaallatteetuma haftee dhuguma Leenin isaan fakkaatu hoggaas hin jaanne moo suuraa isaa walirra qabdee ilaalte? Egaa elementariitti jijjiirachuuf hin ture keessattuu bara erga dargiin badee mootummaan Adwaahii dhufeen booda waan sabummaa wanni afaan ofii aadaa ofii kun jajjabaa ture nu qubee jenereeshiniidha ana dabalatee waan ta'eefi kutaa 8 gaafa foormii ministirii sana guunnu jijjiirata namni hedduun nama hedduutu jijjiirate hiriyoonni kiyya yeroo sana jijjiirachuuf hin ture garuu hin dhoowwame barsiisaan maqaa nu guuchisu jijjiirsisu foormicha nu guuchisu ilaalcha siyaasaa yeroo saniitiin baay'ee qabamaadha. Xiqqoon ammoo ciccimoodha siyaasa kanatti warra didu kana itti ramadamna. Ati inuman jijjiirattuu naan jedhe kadhadhee maal jedhee ijoollee kaan xumurarra danda'anii sanumaa mee eenyutti jijjiirattaa naan jedhe. Leencoo jedheen xinnuma ishee achi. Ija keessa na laalee ija garagalchee na laalee kallataa moo kan baatii naan jedhe. Teemasi leencoo kaawwanuu dadhabne kan biraatti hin daballu naan jedhe. Morma namurta malee ati hin jijjiirattu. Nin dhiise maqaa kana hin jijjiiruun jedhe. Yuunivarsiitiitti deemee yuunivarsiitiittis nama baay'eetu jijjiirata. Booda gaafa bilchaachaa dhufu maqaan seenaadha beektaa. Maqaa jijjiirachuu jechuun seenaa kee keessaa waa kutuu jechuudha. Otoo maqaa kana jijjiire ta'e ati har'a irraa kan gaafattu. Ilmeedhaan jijjiirta seenaa malee ofii keetii waa kutteen jijjiirtu. Anaaf waan maqaa kana naa kenna jira. Seenaatu narra kaa'e. Seenaan kana narra kaa'e anammoo akkasitti kan kee qajeelchaa jedhee ijoollee kiyyaan qajeelchaa jira jechuudha. Seenaa irraa barsiisaa jirra. Kanaaf seenaa nama dhuunfaa tokko keessaa paartii wayii kutanii gatuudha beektaa maqaa jijjiiruun. Kana hubadhe. Kanaaf san booda hin dhiise jechuudha. Yuunivarsiitiitti yeroo namni baay'een jijjiiratu hin jijjiiradhu. Seenaan jijjiira ilma kiyyaan ijoollee kiyyaan. Dhala kiyyaan inni seenaa jijjiira. Kanammoo akka seenaan narra kaa'e irraa barsiisaa jedheen dhiisee jechuudha. Natti tola ammoo waan itti qaana'uun qabu. Haasawuma keenya irratti mee falaasama Oromoo kanarraa kaanu dhiiroo? Ulfaadhu filosoofii wanni jedhamu kun falaasama wanni jedhamu kun yaadrimeen isaa bal'aa. Falaasamoota adda addaatu jira. Falaasama nagaattu jira, falaasama jiruuf jireenyaattu jira, falaasama bulchiinsaattu jira, falaasama araaraattu jira akkata makaafte falaasama uumamaa kanaatu jira. Kanaaf tokkotti xiyyeeffattu haala waliigalaatiin maali falaasamni Oromoo ka jedhu kun kaasuun barbaachisaadha. Falaasama yoo jedhu akka Oromootitti dhugeeffannaadha beektaa. Wanni kun akkasi, wanni kun akkana jedhee akka Oromoon itti dhugeeffatutti akka jechuuti.
falaasama gaafa jennu. Falaasamni Oromoo seera uumamaa irraa ka'a. Seera uumamaa irraa jalqaba. Akkamitti ardiif samiin kun uumame? Akkamitti ilmi namaa uumame? Akkamitti lubbu qabeeyyiin ardii samii kana jidduu jiran cufti uumaman ka jedhurraa ka'a. Uumeen walaabuu baatee jedha Oromooni. Uumeen walaabuu baatee gaafa jedhamu gaa dogoggora hedduu halagaanis Oromoonis walaabuu isaa amma lafa Arsii Baalee kana jirutti fudhatu. Maddumti Oromootu achii jedhanii warri akka Alaqaa Taayyee Abbaa Baahiree fa'as. Kaan ammoo uumeen walaabuu baatee walaabuu bishaan ganamaati gaafa jedhanii Oromoon bishaan keessaa bahee jedhanii warri katabanis jiru. Uumeen walaabuu baate jechuun Oromoodhaaf walaabuu bishaan waaqii qofti isa dura jiru ka uumamni kun keessaa bahe jechuudha. Walaabuu kun bakka lamatti baasee waaqii uumama jalqabaa bishaan gubbaa fi bishaan goodaa jedhee baase. Bishaan gubbaa keessatti sadiin yayyabee bishaan jalaa jalatti keessatti lamaan yayyabee shaniin yayyabee uumama kana cufa kana keessatti uume jechuudha. Kana yoo laallu waan ayyaana jedhamutu jira. Ayyaana amma akka holiidee yookiin guyyaa jilaa jedhan kana miti. Ayyaana jechuun waan waaqni uumama cufa ittiin uume jechuudha. Ayyaana 27tu jira akka Oromootti. Ayyaanota 27 ka maqaa qabanii fi ayyaana 3 ka seedaa ka maqaan isaanii dhahamne ka laguutu jira jechuudha. Ayyaanota 27 jechuun akka Oromootti akkuma amantii kaawwan keessatti dachii kanarratti waa hunda uumee xumuruudhaaf waaqi Rabbi guyyaa 6 yookiin 7 itti fudhate guyyaa jaheessoo guyyaa torbeessoo ilmoo namaa uume jedhu natti fakkaata keessas yoo fituu baadhe akka Oromoon dhugeeffatutti guyyaa 27 itti fudhate waan ardii samii kana jidduu jiru uumuudhaaf jechuudha. Wanni hundumtuu kanaaf ayyaana qaba. Anis atis mukii dhagaan bisaan wanni cufti ayyaana ofii qaba. Atiin tun nama lama aniin kun nama lama. Aniin tokko isaatamma waa'ee isaa ibsitu kan akkasii ka hojii akkasii hojjete hojjaan isaa hammasii umriin isaa hammasii furdaa qallaa jettee waan an jaaladhu waan an jibbu ibsuu dandeettu aniin kun kan namni hundi beeku. Kan namni ilaaluu danda'u. Arguu danda'uu fi himuu danda'u. Aniin biraa ka ana keessa jiru ammoo ka ayyaana kiyyaan beekamu keenya har'aatti yoo oofne. Yeroo qabnu faana gabaabsineetuma yoo dhisne malee hisaaboo ilmi namaa hundumtuu horoo kanarraa waan dhalataniif wal loluu, wal dhabuu, wal miidhuun irra hin jiraatu. Garaagarummaan hin jiru jechuudha. Ilmi namaa kun bifaan gargar haa ta'u, dheerinnaan gargar haa ta'u, furdinaan gargar haa ta'u. Akka ijoollee lakkuuti. Ijoolleen lakkuun haadha takka garaa gadaameessa takka boraafattee waliin dhalattu. Hamma feete yoo wal fakkaatte takka ta'uu hin dandeettu. Ilmoon namaa kun akkasii jechuudha. Asii ka'a konseptiin nagahaaf nageenya. Asii ka'a wanni wal danda'u. Asii ka'a wanni waliin jiraachuudha jechuudha. Kanaaf falaasamni Oromoo anamma heera uumamaa kaase akkaataa akkamitti uumame addunyaan kun ka jedhu kaase. Gara environmentii yoo dhanne gara kunuunsa naannoo yoo dhanne waa hedduu jira. Kanaaf kanumaan wanni falaasama Oromoo kun garuu akkamitti addunyaan kun akka ardii samiin kun uumamte akkamitti akka eegamtu amma muka akka barbaadde ka ciruu dhiiftuuf bineensa akka barbaadde ka ajjeesuu dhiiftuuf even nama akka barbaadde ka ati wanni gochuu dhiiftuufi ayyaana isaa kana sodaattaa jechuudha. Ayyaanni isaa kun sin dhiisu. Nama yoo ajjeefte ayyaanni isaan du'u ayyaana isaattuu waaqatti gabaasee akka ati yeroo hunda rakkattu si taasisaa jechuudha. Kanaaf falaasamni isaa kun hedduu bal'aa jechuu keessi isaa. Hedduu bal'aadha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaatii. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi
OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru an qopheessuun sagantaa kana Harrashee Tarrafaati. Keessummaan kiyyaarraa immoo kaadhimama dooktaradha. Leeniin Quxootiin wajjin jira. Dhimmoota garaagaraa irratti inni waa hedduu qo'annoo gaggeesseeti jira. Arraan tana garuu nuti yeroo qabnu faana dhimmuma tokko qofa filannee falaasama Oromoo keessattuu immoo nagaa fi araaraadhaan wal qabate maal jaa achi immoo kana akkamitti artiidhaan fayyadamnee beeksisuudha qabna itti fayyadamuu qabna dhimma itti ba'uu qabna waan jiru kanarratti kallattiidhaan nu ilaallata jennee as istiidiyoo maayaatti argamuudhaan isiniif dhaleessaatii kan jirru waa hedduu irraa hubachuutti jirtan jeetiin abdii guddaadhaan qabaa yuutuubii maayaa TV show like subscribe share gochuun nu faana ta'a hordofaa sagantaa keenyaan isiniin jaa ammallee nu faana ta'a galatooma. Hayyeeka akkuma duratti kaase mata dureen kun hedduu bal'aadha yoonni fi nuti gara barbaannutti gabaafannee yeroo qabnu faana imallee malee jechuudha. Kanaafuu achi kaanee haala uumaa fi uumamaa falaasama Oromoo wajjin maal fakkaataa dhuguma immoo hedduu bal'ina isaarraan kan ka'e hunda kaasuu waan hin dandeenyeef araaruma kana wajjin wal qabatee mee maaltu jira maal qorattee bira geessee ati? Tole ulfaadhaa. Aadaan Oromoo kun falaasamni Oromoo kun akkuma dura kaase aadaa nagayaati. Afaan Oromoo afaan jilaati jetti manguddoonni. Afaan jilaati jechuun wanni hamtuun isa keessaan bahu jechuudha. Otuma asitti ibiddi manatti qabatee jiru otuma asitti namni wal fixu akkam nageenyi badhaadhaa nagaa jirtu gaafa jedhan afaan jiraaltiin nagaya jedhu. Afaan hin baddu. Arraba kee kanatu waan hamtuu sitti fidaa jechuudha. Otuma rakkattu quufee jira. Otuma beeloftuu hin qaba. Otuma rakkattuu hin qabaa jetta. Yoo namni hin qaba jedhe qabaataa ta'a. Namni hin qabu jedhe dhabaa ta'a jedhanii dhugeeffatu. Falaasama Oromoo keessatti hin jiruun hin ta'u. Amma fakkeenyaaf waa yoo dhume hin barakate fa'aa jedhu miti bunni hin dhume hin jedhan. Hin barakate kuma ta'e jedhu. Hin baay'ate jedhu. Kun falaasama guddaadha. Gara nagahaaf araaraatittis yoo dhufne aadaan kun aadaa nagahaati. Sirnumti gadaa jennu kun jalqabuma nagaa waaqaa lafaa kana buusuudhaaf kan inni uumame jalqabuma manguddoolleen hedduu akka kaasanitti. Rakkinarraa ka'ee nagaha waaqaa lafaa kana nagaha waaqaa lafa jidduutti uumama jidduutti buusuu fi dhalate jedhu. Araarri waan xiqqaa garuu dursee eegama nageenyi karaa adda addaatiin jechuudha. Akka aadaa Oromootitti dursee eegama, dursee tikfama. Sirna gadaa kanatu, safuu gadaa kanatu, falaasama gadaa kanatu dursee nagaha tisa, nagaha eega. Nagaha jechuun waan haga ardii samii bal'ataati jedha Oromoon. Waan haga ardii samii bal'ataa ka garuu namni hin beekne. Ka gaafa bade arginu. Nageenyi gaafa inni bade argina malee yeroo kaan hin arginu. Waan hin mul'anne ka waan mul'atu hedduu uumu nageenyi. Argite hin mul'atu hin qabdu. Nageenyi meetii jetteen argitu. Garuu bu'aa isaa argitaa jechuudha. Gaafa bade argita. Waan haga ardiif samii bal'atu ka gaafa bade immoo waan haga qaawwal immoo dhiphatu. Gaafa nageenyi hin jirre haga qaawwal immoo namatti dhiphataa jedhanii kaasu. Nageenyi kun keessi isaa waa hedduu bal'aadha. Oromoon nagaha kana tissuuf, nagaa kana eeguuf dhaabbilee hedduu gadaa keessatti nagaha keessoof nagaha alaattu jira. Nagaha keessoo gaafa jedhu Oromoon ofii isaati nagahaan keessa ofiititti jiraachuuf tolfatee jira. Warra kaan waliin uumama biraa dabalatee saba biraa dabalatee warra kaan waliin akkaataa itti jiraachuuf nagaha tolfatee jira. Gaafa ammoo sababa adda addaatiin nagaan kun boora'e akkaataa itti qajeelfatuuntu jira jechuudha. Araara isa jenne kana. Yeroo hedduu falaasamuma addunyaan nageenya irratti keettu kana konfiliikti jettee wal dhabdee hiikuu irratti keettu kana fudhanna malee nagaan kun ka yeroo waraanni jiruu qofaa miti Oromoo biratti nagaan bade ka jennu. Roobni dhabamuun hongeen biyyatti bu'uun nagaatu dhabame.
uumaaf uumamatu waan wal dhabe qabaa jechuudha. Kanaaf siinqeef caaccuu kallachaan baate araara buusuu qabda. Malkaatti bahanii tulluutti bahanii waaqa kadhatanii rooba roobsifatu. Nagaa buusanii jechuudha. Nageenni kun ka abbaan ufii uf waliin qabu, ka abbaan ayyaana ufii waliin qabu jechuu akka duratti dubbanne san, ka uumaa isaa waliin qabu, waaqa wajjiin qabu, ka nama biraa wajjiin qabu, ka uumama naman tahin ka biraa wajjiin qabu. Kun hundi yoo eegame nageenni jiraa jenna. Nama jidduudhaa qofa miti jechuudha. Nageenni kabadus ka jiraatu. Uumaa jidduu, uumama kaan jidduu, nama jidduu asii olees dalgas waa hunduma wajjiin jiraachuutu irra jiraataa jechuudha. Kanaaf nageenni kun waan guddaa lammiilee hundata eeggata. Nagaan kun akka waaraayee itti fufuuf akka Oromoon kun nagahaan jiraatee akka nu bira gahu ka taasise tokko sirna gadaa kana. Sirna gadaa kana maal godhe nagaa waaraa kana waareessuuf nagaa itti fufsiisuudhaaf. Amma paartilee jenna miti paartilee siyaasaa jenna. Paartilee siyaasaa 5 dhaabbataa jedheen gadaan waggaa 6,000 dura jechuudha. Hin jijjiiraman, hin badan, walitti hin dabalaman, ka haqamu hin jiru, ka dabalamu hin jiru. Namni dhalate kamiiyyuu paartilee 5 kana keessaa tokkotti dhalata. Dhalootaan argatama. Gadaa kana wanni adda godhu nageenya akka inni eegu keessaa tokko. Namni gaafa dhalate miseensa paartii ta'a. Araara aadaa Oromoo keessatti namni miidhamu hin jiru. Dhugaan jirtu tana. Kana cimsitee akka irraa haasoftuun fedha. Maaliif achi keessattis qabiyyeewwan artii fakkaatan ritual activities kan jennu afaan literature yookaan immoo afaan ogbarruu keessatti waa hedduurraa ilaaluu deemna waan ta'eef gara sanitti ce'oo keenyaan dura xiyyeeffattee sirriitti akka irraa haasoftuun fedha kana dhimma kana namuu hin miidhamuun kun namuufuu ifaa ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Karaa aadaatiin gaafa deemnu maaf irraa filannaadha? Amma duratti irraa dubbadhee jira. Jaarsi gosa hin qabu, jaarsi warra hin qabu, jaarsi qe'ee hin qabu, hayyuun gosa hin qabdu, hayyuun gosa hin qabdu, hayyuun qe'ee hin qabdu jechuun kan nama hundaatii jechuudha. Amma loogiin hin jiruu jechuudha. Dhugaa waaqaa barbaada deemuu jechuudha. Dhugaan isaan barbaadan ta waaqaati. Kanaaf jaarsa gaafa jedhamu achii ka'a dubbiin jechuudha. Jaarsa gaafa jedhamu ka hundaaf qixaa jechuudha akka waaqaatitti. Ka tokkoof hin loogne, ka tokkoof wanni hin jenne akka sirnaaf seera aadaa saniin waan dhufe san qixatti ilaalee ammoo tokko kafalii fi tokko kafalchiisaa otoo hin taane itti galli isaa araara. Hin araarsa. Amma araara ammayyaa keessatti win-win yookaan nam lamaanuu fayyadamaa ta'a. Gar kaaniin gaafa deemtu immoo tokko dhabee tokko harkata. Injifataa fi injifatamaatu jira jechuudha. Gabaabumatti karaa aadaatiin gaafa deemnu kana jechuun bifa ammayyaatiin isa win-win jechuu dandeenya. Win-win ka jennu sana amma approachiin ammayyaa win-winii jira. Win-luuzii jira, luuz-luuzii jira. Aadaa Oromoo keessatti garuu lachuu gammada. Walitti marmee dhumarratti walitti biifee walitti tufee daadhiin naqamee mijuun naqamee walii nyaatee walii dhugee walii nyaatee garaa wal nyaatee inumaayyuu namni wal dhabe warri wal ajjeese soddaa ta'a aadaa Oromoo keessatti. Hedduu takka bareedaadha annatti tolutti jira. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Mayaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Mayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo mara sa'a kanatti kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru waan qopheessuun sagantaa kanarra ishee tarafaati. Keessummaan kiyyaa irraa immoo kaadhimama Dooktaraa Leenii Qutoo Hamadooti. Yuunivarsiitii Osuurraa istiidiyoo Mayaatti argamuudhaan waa'ee araaraa falaasamaa Oromoon dur irraa haasa'uudha jirra. Yaa Rabbi achi nu deebisi jechuutti jirra ganiin yeennaa Rabbi nuuf guuta jenneeti kan abdannu.
YouTube Maayaa TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin jaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hayyee amma falaasamaa jiru san haala nagaan araara wal qabatee waan jiru hammate akkuma nama fallaanarraa bahara guddaa keessaa maayaa keessaa akka waraabuu tokkooti. Achi keessatti ati nama hogbarruuti. Nama hogbarruuti hoggaan fi injoo nama digrii jalqabaas digrii lammaffaas hogbarruu fi folklooruma kanaan daleede waa hedduu elementoota isaanii caaculee isaa sirriitti qorattee nama bira ga'e jeetiin abdadha. Kana gaafa qorattu kanneen akka performing art yookaan immoo gama afaan keenyaatiin hoggaan fi finnu gumaa haa jennu gaafa roobni dhabamu deemanii gizee kadhatan haa ta'u araaraaf haadholiin siinqeen gaafa bahanis haa ta'u ritual activities aadaa keessatti gochaaleen araaraafis kamiifuu dhimma itti baanu keessatti taateewwan artii maalfaa hubattee maalfaa qorattee argattee siin jaa. Wanni Oromoo kun artistikiidha beektaa. Aartii yoo jennu kalaqa mi'aa qabu akka jechuuti. Wanna aadaa kana warri antiroopooloojii kun sooshaal diraamaa jetti. Fakkeenyaaf gumaan kun sooshaal diraamaadha afaan antiroopooloojiitiin. Tiraadishinaal diraamaa kan warra jaanis durii jiran. Waa hedduutu jira. Isa keessa kan inni dhaloota hedduu ceceehee otoo hin barreeffamin otoo gamaa gamanaan itti duulamu gadaan kun sababa adda addaatiin eega ciisee eega laafe inni ceceehee nu bira gaheefiyyuu artistic quality kana waan qabuuf natti fakkaata. Wanni raawwii kun si keessaan badu beektaa gaafa daawwattu dhaloonni har'aa sababa adda addaatiin irraa gara cituutti deemuyyuu si keessaan badu ammoo barumsi aartilee raawwii kanaan ati argattu raawwilee kanaan argattu qalbii si seena waan wanni jettuu miti fakkeenyuma tokko yoo sii kaase gaafa ani ijoollee iyya siinqee yookiin itti deemsisuu jedhu qeeyyan itti dhaladhetti ilmi haadhaan lolee dubartoonni itti yaa'anii siinqee guuratanii siinqee qabatanii itti ba'an xiqqaadhaan jala deemee ilaala. Amma bakka hagamii akka dubartiin qabdu wanni na keessatti dhiise isa sanaa jechuudha. Inumaayyuu barumsa folkloorii fi ogbarruu folkloorii fi qorannoo aadaa kana akkan itti milkaa'u kana godhe waan raawwilee hanqeetti argaa guddadhe sanaa jechuudha. Ani akka dhuunfaatti nama waan isaaf malu barate namni hedduu waan isaaf malu hin baratu dandeettiin isaa bakka biraa jira inni immoo waan biraa barata buddeenaaf biyya kanatti akkasi. Ani nama ayyaan ta'e yookiin nama waan isaaf malu carraa barachuu argate jedhee dhugeeffadha. Maatiilleen akkuma isaanii waan aadaa kana akka baru waan barbaadaniif qeettuu jechuudha. Kanaaf wanni bifa raawwiitiin raawwatamu bifa aartiitiin darbu kun humna qaba. Fakkeenyaaf amma yeroo sana nu ijoolleedha ilaallaa gurbaan qonnaa gala midhaan hin erginee fi abbaan qabu jaartiin nyaata lafa ooyiruutti hin erginee fi ijoollee durbaatiin lolee ati jaartiin nana maali jedhee kanuma keessaa akkam afaan natti bada jettee jaartiin siinqee qabattee ililchaa baate weeddisaa deeman jala deemnee ilaalla kaanu ijoollee silaayyuu laalanii warri dhiiraan baqatu bakka akkasii. Amma
Intala aayaa dhageettee oduun si geette ilma na dhaane dhageettee oduun si geette gurbaan an dahee dhageettee oduun si geette faafaan na gahee dhageettee oduun harkaan na qabee dhageettee oduun si geette weellaa na dhabee dhagee amazing. Amma kana qoradhee maal jedhee miti capture yeroo perform isaan godhani ijoolleedha waan ta'eef karaa tokko boru eeggachuufis si fayyada akka akkas hin taane waan akkasii akkasirra hin geenye karaa kaan ammoo artistikiidha waan ta'eef kana qofa miti baay'anii deemanii dubartoonni hunduu bahuu qabu isheen harma hoosisaa jirtu yoo jiraatte afaanii fuutee daa'ima keessee kan biddeen tolchaa jirtu achumatti dhiiftee horii yoo ilmaa jiraatte aannan lafa keessee yaati warri dhiiraa balaatutti bu'a yeroo sanatti dhiibbaa uumuuf jechuudha. Dubartiin maanuu yoo bahuu didde lakki daa'ima kana hoosisee baha yoo jette mana isiituu itti duulanii daakuu kana dhadhaa kana jalaa saamuu jechuudha dubartii mayyuu yoo taate bahuu qabdi. Tumsuudhaa qabdi. Kanaaf wanni akkasitti bifa aartiitiin bifa raawwiitiin raawwatamu kuni dhalootaa dhalootatti ceehuuf humna qaba. Dhalootaa dhalootatti ceehuuf gahee guddaa qaba. Garuu har'a addunyaa keessa jirra ammayyummaa haa jennu globalizationii haa jennu hammam gara addunyaa ammayyoofte kanatti fidaarra ka jedhu gaafiidha. San qofaa miti. San qofaa miti. Saniin dura kana hunda bakka jirutti dhiiroo nuti bakka kamitti maqnee bakka kamitti raameyne waan meeniina fakkaata waan ta'eef jechuudha. Mee maal si fakkaataati? Amma wanni ana sitti dubbachaa jiru kun hedduun isaa waan kaleessaati. Har'a yoo jenne xiqqoo rakkachuu dandeenya lafarratti arguuf jechuudha. Walaasama haa jennu, maloota araaraa haa jennu, dhaloota har'aa biratti haphatee jira. Achi booda hoo ka isaaf tolu erga dhufe kunoo 1987 booda heerri biyya kana aadaa afaan duudhaa waan amma irraa haasofnu kana hundaaf bakka kennee waggaa 30-20 wayi kana jennee yoo laalle waraqaarra taa'e malee sunis qabatamaan irratti hin hojjenne jechuudha. Qabatamaan irratti hin hojjenne. Amma maqiinsi sun kutannoo jajjabduu barbaachifti. Kutannoo siyaasaa, kutannoo hawaasummaa, mootummaa biyya bulchurra kutannoo jajjabaatu eegamaa jechuudha. Gama kiyyaan naaf ga'a har'aaf naaf ga'a hojii biraatiin waan inni duratti si haasesan keessattuu nuuf kitaabsite bifa kitaabaan nuuf maxxansite akka dhuftu abdii guddaadhaan qaba. Haddisitti kan dhadheetiin jira. Osuma daawwattoonni keenya laallitti waan ani hanqisee yoo jiraate immoo baay'ee gabaabsiti irra kaa'iif. Waa hedduu kaafnee jirra xumura irratti waan ani jechuu barbaadu qabxiidhuma eenyutu maal gochuu qaba an akka dhuunfaatti maal gochuu qaba ka jedhu san gadi jabeessee kaasuun barbaada. Oromoo barate kana biratti oromummaan shaqaxa yeroo hedduun jedha miidiyaa hedduu irratti shaqaxa ta'eera. Shaqaxa tirfii fi kisaaraa laalta beekta. PhD ittiin fudhatta. Oromoon kana qabaa sana qabaa asiin bahee achiin galee jettee garii kan hin jirre garii waan jiru walitti dhooftee barreessite PhD ittiin fudhatta. Maastersii ittiin fudhatta. Digirii jalqabaa ittiin fudhatta. San booda keessa hin jirtu. Nama tamaaree fi nama qara'etu nu balleessaa jetti jaarsonni. Namoonni hedduun hin mufatu gaafaan kana kaasu. Jaarsonni waa malee hin jenne warrumaa qara'e isaaniyyuu. Kanaaf
yoo aadaa ta'e tanaan hin qabatin, yoo duudhaa ta'e tanaan hin qabatin, barumsi kee yoo duudhaa ta'e tanatti sin deebisis hin jiraachisin rakkoodhaa jechuudha. Oromoof Oromummaan shaqaxuma taatee itti fuftii jechuudha. Kanaaf waaqillee irraa si gaafatuuf deema. Uftahi jedha amantiin kamuu miti. Iftahi. Ana Oromoo godhee ilma quuxoo godhee kana uume waaqa malee nama miti jaaladheetillee miti. Oromoo godhees kana uume. Kana yoon haale waaqillee irraa na gaafataa jechuudha. Amantiin kamuu uftahiiti waaqa beeki waaqaan wal tahii siin jedha. Kanaaf ufitti deebi'uun keessattuu illiitiin Oromoo warri baranne jennu warri hayyoota jennu yeroo hedduu jecha hayyoota hayyuu jedhu kana isa kamiin jedhaan isa aadaa keessa jiru gadaa keessa jiru malee. Kanaaf ufittaa deebinu ufaa ilaallu aadaa akaakilee abaabilee keenyaatitti haa deebinu haa ilaallu. Keessattuu warri magaala jiran warri baranne ufiin jennu warri qorqoorroo adii jiran qorqoorroo adii jedha warri keenya warri bishaan katamaa dhunne kuni aadaa teenya ijoollee teenya dhaloota keenya dhangiinee ijoollee teenya aadaa teenyatti guddisuun barbaachisaadha. Yoo san hin taane numatu rakkatuu deema dhala keenyatu rakkatuu deemaa jechuudha. Kanaaf isinis akka miidiyaatti warri miidiyaa adda addaa irra hojjettanii aadaa Oromoo duudhaa Oromoo kana gadi baaftanii qottanii miidiyaan ija nama hedduu gurra nama hedduu dhaqqaba. Maayaatti argamuudhaan daawwattoota Maayashoo illee kabajuudhaan afeerri xiyyaa kabajee asitti argamuudhaan waan qabdurraa isinii fayyada jettee waan nu qooddeef galatoomii siin ja'a. Ayyee isinillee ulfaadhaa galatooma. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota Maayashoo kan daawwachaatiin turtan sagantaa Maayaatii ture. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo mara sa'aa kanatti kan isiniif dhaleeffamaatiin ture. An qopheessuun sagantaa kana Harshee Tarrafaatiin ture. Haysummaan kiyyaarraa immoo kaadhimama Dooktaraa Leeniin Quuxooti kan ture. Waa hedduu akka irraa buufattan abdii guddaadhaan qaba. YouTube Maya TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isinin jaa hamma torbaanitti torban gaarii nageetti ulfaadhaa galatooma waan nu wajjin turtaniif.